Chapter 7 ilaalla har'a kutaa iddoo lamatti hirree jechuudha. Bakka nagaan dhuftan hordoftoota Bonaansaa. Ani Assistant Professor Abbayyaa Daggafaa Addis Ababa Yuunivarsiitii irraa. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti PhD hordofaatiin jira. Sanaaf xiqqoo sirraa fagaadhee ture na of galchaa isiniin jedha. Amma walitti hafuufnu chaaptarii 7ffaa wal ilaallaa jechuudha. Psychological disorders and treatment techniques. Rakkoo dhukkuba sammuutii fi haalatti wal'aansaa kan jedhu kana wajjin ilaallaa jechuudha. Nature of psychological disorder. Akka amma asirraa argaa jiru kanatti there are three main criteria for determining whether a person has psychological disorder: abnormality, maladaptiveness and personal distress. Wantoota gurguddoo sadii ulaagaa yookiis criteria sadii irratti hundoofne namni tokko rakkoo sammuu yookiis psychological disorderii qaba moo hin qabu jennee murteessinaadha. Tokkoffaan abnormalityidha. Abnormality jechuun wanta sirrii ta'e tokkorraa wanta aadaa ta'e tokkorraa dalga ta'uu jechuudha. What is normal? Normal wanti jedhamu maali? Fakkeenyaaf abnormal behavior is a behavior that deviates from the behavior of the typical person or the norm. Akkana jechuun maal jechuudha? Abnormal behavior jechuun kun beekamaadha. Yeroo wal arrabsinu kun namni kun abnormalidha, fayyaadha jenna. Kanaaf amma kan nuti ilaallu saayikolojiin amala qorata waan ta'eef behavior ilaallaa jechuudha. So abnormal behavior yommuu jennu amala hawaasaa typical beekama ta'e tokkorraa yookiis normii jechuun normaalii duudhaa yookiis aadaarra saba sanarraa adda ta'e tokko argisiisuu abnormaalityidha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko hawaasa sirni uffata isaatii gubbaadhaa ka'e keessumaa kan shamarranii of dhoksuu ta'e keessatti yoo of mul'istee adeemte sun abnormal behavior jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf Dubaayin kan jiraattu mucaan amantiin musliima taate akka seera isaaniitti kan isheen gochuu irra jiru hijaaba hidhattee ija ishee qofa mul'ifatte jechuudha. Haa ta'uutii namni wayii achuma keessatti dhalatee kan guddate nama biyya biraatii dhaqee osoo hin taane namni achi keessatti dhalatee guddate ammuma surrii uffatee qaama isaa alatti baastee yoo kaate mucaan kun fayyaa miti jedhanii qabanii hidhuu danda'u jechuudha. Abnormal behavior jechuun amala waaltaa hawaasaarraa adda kan ta'e tokko argisiisuu namni yogguu jalqabu sana rakkoon sammuu quunnamaa jiraachuu isaa hubannaa jechuudha. A society's norm can be qualitative and quantitative. Egaa seerri hawaasaa yookiis amalli hawaasaa yookiis aadaan hawaasaa baay'inaan ibsamuu danda'a. Akkuma kanammoo kwaalitiidhaan ibsamuu danda'a jechuudha. Qualitative and quantitative jechuun wanti tokko yeroo ibsinu lakkoofsaan ibsina yoo ta'e quantitative baay'inaa jedhama jechuudha. Qualitative'aan ibsina yoo ta'e garuu wanti suni kan inni ittiin ibsamaa jiru sadarkaa qulqullinaatiin jechuudha. Sadarkaa qulqullinaatiin lakkoofsa kan hin taane. Fakkeenyaaf baay'ee gaarii yoo jenne lakkoofsa agarsiisu kun garuu sadarkaa qulqullinaa agarsiisaa jechuudha. Baay'ee gadhee yoo jenne lakkoofsa agarsiisu kun sadarkaa qulqullinaa gadaanaa ta'uusaa agarsiisa jechuudha. 10 keessaa 9 yoo jenne immoo quantitative lakkoofsa guddaa olaanaa agarsiisa. So akkuma kana gaa aadaan hawaasaa society's norm can be qualitative and quantitative. Jecha sadarkaa qulqullinaa agarsiisuun akkuma kana immoo lakkoofsa guddinaaf xiqqeenya agarsiisuun ibsamuu danda'a jechuudha. When someone's behavior violates the norm, standards, rules and regulations of the society is more likely to be psychological disorder. Egaa namni tokko amalli isaa amala hawaasaarraa standardii yookiis ulaagaa rules seeraaf ittiin bulmaata hawaasaarraa waan adda ta'e yoo argisiise namnichi kun harka caalaatti gara rakkoo xiinsammuu rakkoo psychological disorderitti deemaa akka jiru agarsiisa. The context in which abnormal behavior occurs must also be considered before deciding that it is symptomatic of psychological disorders. Haalli wanni sun keessatti mul'atu ilaalamuu qaba. Context jechuun haala dudduubeen
aadaan isaa, haalli jireenyaa isaa, hawaasi isaa maal fakkaata kan jedhu sun yoo ilaalame lafumaa kaayee nama tokkotti murteessuu hin dandeenyu jechuudha. So wanni sun simptomaatikii yookiis mallattoo rakkoo xiinsammuu ta'uu isaatii fi ta'uu isaatiif dhiisuu isaa aadaan hawaasa sanaa, jireenya hawaasa sanaa, duudhaan hawaasa sanaa. That is kontekestiin hawaasa sanaa ilaalamuu qabaa jechuudha. Statistical abnormality. Amma iddoo kanatti argaa kan jirtanii amala hawaasa noormaalii ta'e tokkooti kan inni agarsiisaa jiru. Statistics egaa waan akkuma sila isinitti hime quantitatively ibsamuu danda'a jechuudha. Qualitatively immoo ibsamuu danda'a jechuudha. Having extreme scores on some dimensions such as intelligence, anxiety or depression. Statistical abnormality jechuuni lakkoofsaanii yookiis hawaasa keessaa hawaasa modereetii ta'e keessaa hawaasa averejii ta'e keessaa baanee yoo gara oliittis ta'e gara gadiittis yoo argamne fakkeenyaaf normal distribution kan jedhamu kana ilaalaa yoo jirtu ta'e kun amma jireenya hawaasaa agarsiisaa jechuudha. Inni mataan isaa ol ka'ee jiru kuni baay'inaan namoonni baay'een eessarra akka jiran agarsiisa jechuudha. So moderate kan jedhu kana fudhattanii ilaaltanii giddugaleessaanii baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Giddugaleessaan ol ka'ee jira jechuun amma fakkeenyaaf loowudhaa kaasee hanga haayetti kan jiru sun maal jedhama? Noormaalii jedhama jechuudha. Anzaayitiin yookiis dhiphinni sammuu, cinqamni sammuudhaa maal gidduu jira jechuudha? Noormaaliidha jechuudha. Fakkeenyaaf anzaayitiin nama anzaayitii jechuun dhiphina cinqatsa jedhan jechuudha. Inni baay'ee yoo gadi siqate low isa jedhu gara harka bitaatti yoo gadi siqate abnormaalii ta'a jechuudha. Akkuma kana immoo baay'ee high yoo ta'es moderate keessaa ba'ee gara abnormaalii deemaa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii karaa gadi kana ilaaltan kun skoorii sana agarsiisa jechuudha. Baay'ina namoota agarsiisa. Fakkeenyaaf extremely low, extremely high garmalee kan cinqamanii fi kan uumaa tokko iyyuu hin cinqamne. Lamaan isaayyuu rakkoodha jechuudha baay'ee. Namni nagaan hamma tokko cinqamuu qaba. Maaliif jireenyi isa cinquu qaba, isa dhiphisuu qaba. Kanaafidha extremely high illee abnormaalii kan inni ta'u jechuudha. Intelligensiinis beekumsi sammuuyyuu extremely high yoo ta'e abnormaalidha. Maaliif namoota baay'eerra adda waan ta'eef namni sun. Extremely low yoo ta'es abnormaalidha. Maaliif mental retardedha waan ta'eef. Kanaaf number of cases kan jedhu yoo fudhatte ilaaltanii namoonni baay'een kan isaan jiran gidduu kana moderate jedhu gidduu kana jechuudha. Highidhaa fi low gidduu jiru jechuudha. So akkuma kana gaa namoonni intelligenceedhaan yookiis dandeettii sammuutiin, anxietyidhaan, dhiphina sammuutiin, depressioniidhaan, of jibbuudhaan, dhiphina maal jedhama anxiety'n jechuun sodaa jechuudha. Sodaa gara malee jechuudha. Depressioniin immoo abdii kutannaa keessa galanii socho'uu dadhabuu afaan Oromootiin maal jedhee akkan ibsu hin beeku afaan Amaariffaansaa dibbirti sana jechuudha. Dibbaramuu jechuudha. So isaan kun fudhannee yoo laayinii gara gadiirra characteristics of level of anxiety, characteristics of level of intelligence, characteristics of level of depression jennee fudhannee yoo ilaallee namoonni irra caalaan isaanii number of cases isaa fudhatanii kan inni itti baay'atu ol ka'ee gidduun isaa kan jiru namoonni baay'een gidduu sana jiru jechuudha. Moderate irra jiru jechuudha. Waan hundumaatiin iyyuu namoonni muraasni immoo gara persentii 5-6-7 immoo naannoo high irra jiru jechuudha. Akkuma kanaa namoonni persentii 3-4 immoo naannoo low irra jiru jechuudha. Egaa normal distribution irraa adda statistical kun amma statistical normal distribution isin argitan kun waan hundumtu jedha statisticsiin akka kanatti namoonni baay'een amala hundumaatiin giddu galeessa irra jirudha. Seerri statistikii keessatti fakkeenyaaf beekumsaan namni hedduun giddu galeessa irra jira. Namni muraasni immoo hawaasa keessaa ba'ee jira karaa oliitiin. Namni muraasni immoo beekumsaan baay'ee gadaanaan hawaasa keessaa karaa gadiitiin ba'ee jira jechuudha. Kana jechuun persentiin 3 mentally gifted ta'uu danda'a. Hawaasa kam keessatti iyyuu persentiin 3 immoo mentally retarded ta'uu danda'a jechuudha. Warri kaan immoo mentally normal ta'uu danda'u jechuudha. Which means naannoon persentii 80 kan ta'an jechuudha. Yookiis akkas persentii 90 kan ta'an normal
levelii keessa jiraatu jechuudha. Kanaaf amalli kamiyyuu normal distributionii keessaa ba'ee yoo baay'ee high ta'es yoo baay'ee low ta'es gara statistical abnormality'tti nu geessa jechuudha. Okay. Lammaffaan egaa inni sila isinitti himee akkuma sila isinitti kaasee nam tokko rakkoo sammuu qabachuudhaaf kiraateriyaa yookiis ulaagaan jalqabaa abnormaalityidha. Abnormaalitiin kun immoo amalli nama tokko amala guutummaa hawaasaarraa adda yeroo ta'u abnormaalii ta'uusaa kan agarsiisu jechuudha. Istatistikaalii immoo gaafa ilaallu immoo harka 100 keessaa harka 3 ol gara oliitti yookiin gara gadiitti deemuu akka danda'an kunillee abnormaalii ta'uu akka danda'u agarsiisa jechuudha. Lammaffaan maladaptiveness. Maladaptive behavior creates a social, personal and occupational problem. This behavior seriously disrupts the day-to-day activities of individuals. Maladaptiveness jechuun faallaa adaptivenessiti. Faallaa adaptivenessiti. Maal jechuudha? Adaptiveness jechuun waan tokkotti baruu jechuudha. Waan tokkotti madaqfamuu jechuudha. Maladaptiveness jechuun immoo waan tokko baruu dadhabuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko Dirreedawaa irraa ka'ee yoo Finfinnee dhufe qilleensa Finfinnee addaaptii gochuu itti baruu irra jira jechuudha. Yoo itti baruu dadhabe namni kun maladaptiividha jechuudha. Akkuma kana saayikooloojii keessatti amalli yookiis biheeviyeriin hawaasatti akkuma kana hawaasummaatti namummaatti hojiitti baruu yoo dadhabne maladaptiivii yookiis itti baruu dadhabuu dandamachuu dadhabuu yoo danda'e namni kun rakkoo xiinsammuu qaba jechuudha. Now these behaviors isaan kun immoo jireenya namaa guyyuu guyyuu irratti hojii namaa guyyuu guyyuu irratti dhiibbaa guddaa fidu. They can disrupt, they can affect the day-to-day activities of individuals. Kanaaf namni eessa gaafa dhaqu amala hawaasa tokkoo itti baree hawaasa sanaa wajjin jiraachuu qaba. Afaansaa, aadaasaa baruusa irra jira. Amantiisaa yoo fudhachuu dhiise kabajuuf irra jira. So haala kanaan yoo ta'e addaaptii godhaa jechuudha. Sadaffaan personal distressii uuma yoo ta'e yookiis sodaa dhiphina sammuu namarratti uuma yoo ta'e. Our subjective feelings of anxiety, stress, tension and other unpleasant emotions determine whether we have psychological disorder. Miirri keenya miirri sodaa namummaa akka nama tokkotti jechuudha. Tenshiniin dhiphinni sodaan miirri akka nama tokkotti nama hawaasa nagaa gidduutti qofaadhuma keenya irratti dhiibbaa guddaa kan uumu caljennee ma sodaanna yoo ta'e caljenneedhuma rifanna yoo ta'e caljenneedhuma naana yoo ta'e personal distress jedhama kun. Kunis mallattoo sadaffaa kan rakkoo xiinsammuu agarsiisudha jechuudha. But garuu the criterion of personal distress is not sufficient for the presence of psychological disorder. Haa ta'uutii garuu ulaagaan personal distress jedhamu kun qofaa isaatti rakkoo psychological xiinsammuu agarsiisa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf qormaata keessatti personal distress can be sufficient ga'aadha to show that an individual has psychological disorder jedhee dhugaaf soba kee fidee sobaa jechuudha. Waatti dabalamuu qabaa jechuudha. Because some people's feeling looks like distressed by its own. Nam tokko tokko akkuma kanatti amalli isaanii cinqamaa ta'uu danda'a, dhiphataa ta'uu danda'a waan ta'eef. Hence, the behavior that is abnormal, maladaptive and personal distressing might indicate that a person has a psychological disorder. Kanaafuu amalli namaa hawaasarraa adda ta'e, amala hawaasarraa adda ta'e abnormal ta'e. Amalli namaa hawaasa haaraa tokkotti jireenya haaraa tokkotti baruu mana barumsaatti baruu haala tokkotti baruu hin dandeenye maladaptive kan ta'e. Akkuma kana namni dhuunfaa isaatti callisee garmalee dhiphata, sodaata, rifata, naa, jeeqama yoo ta'e isaan kun mallattoo psychological disorder rakkoo xiinsammuu yookiin rakkoo sammuu kan argisiisan ta'uu danda'u jechuudha. Psychological disorders are also called mental illness or mental health disorders, refers to a wide range of mental health disorders that affect your mood, thinking and behavior. Egaa psychological disorder kan jennu rakkoo maqaan isaa kan biraa mental illness dhukkuba sammuus jechuu dandeenya, dhukkuba xiinsammuus jechuu dandeenya, or mental health disorder. Mental health jechuun fayyina sammuu jechuudha. Garuu disorderii gaafa itti daballu psychological disorder. Disorder
jeeqama fayyina mataa yookiin sammuu jechuudha. Refers to a wide range of mental health disorders that can affect moodii namaa, haala namaa guyyaa guyyaatti, thinkingii namaa, yaada namaa, waan tokko yaadnee xiinxaluu keenya irratti akkuma immoo amala alaan mul'atu jechuu irratti dhiibbaa fidatee gaanii psychological disorder jedhama jechuudha. By the way, mood and thinking in mental process. Behavior immoo behavior. So psychology is the scientific study of behavior and mental process jenneerra. Kanaaf lamaan isaa ka'e jechuudha. Mood and thinking internal keessatti kan nutti dhagahamu, sammuu keessatti kan yaadnu, miirri keenyas, miirri sodaa, miirri gammachuu, miirri confidence mentaalidha jechuudha. Behavior immoo waan agarsiifnu nama rukunna yoo ta'e, namaan lolla yoo ta'e, amala gaarii qabna yoo ta'e, uffannaan keenya, haasaan keenya, jireenyi keenya immoo amala isa alaan mul'atu, gochaan kan mul'atu, haasaan kan mul'atu immoo behavior jedhama. Isaan kana lamaan irratti egaan kan jeequmsa dhiibbaa fidu kamiyyuu psychological disorder jedhama. According to DSM-4, egaa inni kuni mental disorder measurement jedha kan warra Ameerikaadha. Versionii arfaffaarra kan jiru jechuudha. Mental disorder is a clinically significant behavioral or psychological syndrome or pattern that occur in an individual and that is associated with present distress or disability or with a significantly increased risk of suffering, death, pain, disability or loss of freedom. Egaa inni kun standardii meeshaa ittiin safartuu ittiin mental disorder yookiin sammuu safaranidha. DSM jechuun kanaaf versionii arfaffaansaa akkamittiin define godhe clinically significant behavioral and psychological syndrome. Clinically significant jechuun medically qorannoo fayyummaatiin qorannoo hakiimaatiin significant yoo ta'e yookiis sirriidhumatti kan mul'atu jechuudha. Yoo ta'e maalummaansaa mallattoonsaa mallattoo maali? Mallattoon rakkoo behaviorii fi psychology mental processidhaa fi behavioral processidhaa kan mul'atu yoo ta'e syndrome or pattern that occurs in an individual pattern eeggate toora eeggate nama keessatti kan mul'atu that is associated with present distress amma yeroo kanatti immoo nama sana irratti rakkina dhiphina sammuu distressii uumaa kan jiru yookiin disability waan tokko hojjechuu dadhabuu disability ta'uu utuu hojjechuu danda'u jechuu dadhabuu uumaa jiru with a significantly increased risk of suffering death. Achumaan immoo gara fuula duraatti immoo riskii yookiin sodaa hanga du'aatti geessu. Akkuma kana sodaa peenii yookiin peenii dhukkubatti kan geessu. Akkuma kana disability hanqina qaamaatti hanqina sammuutti kan geessu. Or loss of freedom yookiin immoo gara mirga ofii dhabuu qabamanii hidhamuu yakka hojjetanii hidhamuutti kan geessu yoo ta'e inni kun psychological disorder jedhama jedhee kaa DSM'n warra Ameerikaa kun. Kanaafi diagnostic and statistical manual jedhama jechuudha. DSM jechuun diagnostic and statistical manual for is the primary set of rules used for diagnosing labeling psychological disorder. Kuni gaani maanuwaalii yookiis meeshaa ittiin rakkoo psychological disorder ittiin safaranidha jechuudha. DSM diagnostic statistical manual of mental disorder published by American Psychiatric Association used by clinicians and researchers to diagnose and classify mental disorders. Egaa isaan kun maal jedhamu DSM yookiin diagnostic statistical manual of mental disorder jechuun emmiin suni waan lama qabatte jechuudha. Diini diagnosticidha. S'n statistical jechuun safarama jechuudha. Lakkoofsaan kan safaramu statisticsii kan ta'e jechuudha. Emmiin garuu waan lamaadha. Statistical manual. Emmiin manual of what? Mental disorder. Duri DSMMD jedhamaas tureera. Amma garuu gabaabumatti DSM jedhama. Associationii yookiis gurmuu psychiatrikii warra Ameerikaatu baasee kana qabatee namni tokko psychological disorderiinsaa sadarkaa kamirra jira kan jedhu ittiin adda baafna jechuudha. Causes of psychological disorders. Maalii dhagaa burqaan rakkoo sammuu? Prehistoric times. Kanaan dura
yookiis seenaa durii keessatti abnormal behavior as demonic possession hafuura seexanaarraan namatti dhufa jedhanii amanuu jedha. Early societies hawaasni durii viewed the human body and mind as a battleground between external forces of good and evil. Qaama namaa kana dirree lolaa hafuura hamaatii fi hafuura gaarii gidduu jirudha jedhanii waan yaadanii fi abnormal behavior was typically interpreted as victory by evil spirit. Kanaafuu rakkoon amala badaadhaa mo'icha hafuura seexanaa ta'uusaa agarsiisaa jedhu. And the cure for such behavior was to force the demons from a victim's body. Egaa fayyinni kanaa immoo maalidha ta'uudha? Seexana nama kana keessaa baasuu, hafuura hamaa nama keessaa baasuudha jechuudha. Example jedha trephination. Trephination is a kind of traditional surgery system where the person's digging out the skull of the victim so as to release out the evil spirit from the head. Trephination jechuun sammuu namaa kana huranii tu hafuura seexanaa siin ba'a jedhanii yaaduu jechuudha. Kun egaa by the way warri saayinsii amantiitti namananii nuyi baay'een keenya immoo amantii qabna. Akka amantii keenyatti hafuurri seexanaa jira, hafuurri waaqa dhugaan jira jechuudha. Kanaafiyyuu inni amma isaan iddoo kanarratti saayinsii keessatti waan akkasiin ka'u waan ta'eef yeroo baay'ee waan akkanaa kana gadaansanii ka'u. Har'ayyuu hafuurri seexanaa nama keessaa ni ba'a jechuudha. Haa ta'utii trephinationiin garuu sammuu namaa huranii miti kan baasan har'a. Kun gocha duriiti, gocha boodattafaa duree jechuudha. Fakkeenyaaf kan ilaaltanii trephination ilaalaa kana. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma namni kun akkamittiinitu jiraata kana booda. Hin du'aa egaa hafuurichatu ajjeese jedhu jechuudha sana booda. Trephination. Exorcism, this is a kind of praying by person standing in front of the victim. Exorcism jechuun namni ani waaqatti dhiyoodha jedhu tokko, namni ani muudamaadha dibamaadha jedhu tokko nama sanaaf kadhata godhe keessaa baasuudha. Hafuura seexanaa. The emergence of the scientific model. Dhufaatiin adeemsa saayinsaawaa immoo akkam? Ancient Greece and Roma. Seenaa Giriikii fi warra Roomaa keessatti even though their theories now may seem strange, early Greek philosophers established the foundation for the systematic approach to psychological disorders. Falaasfoonni Giriikii durii hundee ittiin haala systematic ta'een psychological disorderii namaa fayyisan baasaniiru jedhama. Hippocrates 460-377 BC namtichi kun dhaloota Kiristoos dura bara 460 hanga bara 377 as gadi lakkaa'ama hanga dhufe dhaloota Kiristoos gootu waan ta'eef 60 kaaftuu asirraa immoo 60 gaafa irraa kaaftan 400 ta'a. Sana booda asirraa immoo 400 irraa immoo 23 kaaftanii meeqataa 83 jechuudha. Namni kun nama waggaa 83 jiraata. Eenyu? Hippocrates believed that there are 4 important bodily fluids that influence physical mental health. These are black bile, yellow bile, phlegm and blood. Namtichi kun egaanii dhangala'aa akaakuu 4tu jira kan fayyaa qaama namaaf sammuu namaa irratti dhiibbaa uumu. Physical qaama namaa, mental sammuu namaa. Physical and mental health irratti dhiibbaa guddaa. Isaan kunis maal jedhamu? Black bile jedhamu, yellow bile, phlegm, akkuma kana blood dhiiga jechuudha. An excess of any of these fluids could account for changes in an individual's personality and behavior. Egaa isaan kuni daangaa isaaniif kaa'ame irra darbanii yoo baay'atan, yoo wal caalan, baalaansi isaanii yoo geechuu dadhabanii rakkoo xiinsammuu fidaa, rakkoo dhukkuba mataa fidaa dhiyaamana. Akkuma kana tufnee yoo ilaalle lammaffaan immoo biological perspective. Innis ilaa scientific perspectivein biyya Giriik keessatti jalqabu isaa agarsiisa. Kun immoo biological perspective irratti ilaalcha gosa kallattii ilaalchaa irratti hundoofne yoo ilaalle immoo ni jalqaba biological perspective. Biological jechuun egaa akkuma beekamu qaama keenya wal qabatee sirna qaama keenyaatti wal qabatee kan deemu jechuudha. Body keenya jechuudha. So abnormalities in the work of neurotransmitter chemicals in the brain is found to contribute to many psychological disorders. Overactivity of the dopamine has been linked to the, for example, overactivity of the dopamine has been linked to the bizarre symptoms of
skizofreeniyaa. Egaa iddoo kanatti maal jechuudha abnormaalities rakkoon amalaa adda ta'e kanaa sammuu keenya keessa neurotransmitter chemicals kan jedhamutu jiru. Nervii sammuu keenyaa kana keessa kan jiranii keemikaalonni akka nuyi gammannuuf, akka nuyi gaddinuuf, akka nuyi sochoonuuf, akka nuyi maraqannuuf, akka nuyi taanu kan godhe jechuudha. Fakkeenyaaf namni gaafa jimaa qabu yookiin gaafa buna dhugu isaan kana dhaqee sochoosa jechuudha. Isaan kana dhaqee sochoosa. Kanaaf yeroo baay'ee namni waan kana baree isaan kun socho'uudhaaf ammas waan sana barbaadu jechuudha. Kanaaf addiction yookiis araanni kana jiraadhaaf neurotransmitter chemical jedhama. Neurotransmitter jechuun niiroonii transmiitii kan godhan jechuudha. Niiroon yookiin neervii meesajii kan transmiit kan godhan. Maal isaan kun egaa keemikaalota jechuudha. Isaan keemikaaliin fakkeenyaaf akka namni baay'ee gammadu godhu tokko maalodha? Doopaaminiidha jechuudha. Doopaaminiin keemikaalii sammuu keessaa yoo baay'ee ol ka'e namni baay'ee gammachuu wayii keessa mirqaana wayii keessa gala jechuudha. Kana haa ta'uutii garuu overactivitiin kun egaa deemee maal ta'a? Schizophrenia dhukkuba sammuu dhukkuba irraanfachuu dhukkuba waa dhumarratti jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf diraagii gara malee fayyadaman dhumarratti bilbila isaanii illee hin beekan. Maqaa ijoollee isaanii illee irraanfachuu danda'u jechuudha. Dhukkuba schizophrenia isaan sanatti geessuu danda'a jechuudha. Biological causes also include genetic inheritance, medical conditions, brain damage, exposure to environmental stimuli and hormonal imbalances. Ammas biological perspective gaafa laallu rakkoo qaamarraan kan dhufu gaafa laallu genetic inheritance. Genetic inheritance jechuun piroogiraamii dhalootaan haadhaaf abbaarraa fudhatamu jechuudha. Yookiis kan akka namni nama ta'u akka bineensa ta'u kan godhu jiinii jedhama jechuudha. Jiiniin neecharii dhala namaa irratti kan dhiibbaa uume namni waan ta'e akka ta'u kan godhe jechuudha. Sammuun keenya, yaadni keenya, fuulli keenya, kalariin keenya hundisaa eessarraa dhufe jiinii abbaa keenyaa fi haadha keenyaarraa dhufe jechuudha. Ammas akkuma kana saayikoloojikaal disoorderiin kanaan darbuu danda'a. Jeneetirii jechuun maatiitti darbuu danda'aadha. Lammaffaa medical conditions. Medical conditions jechuun seenaa mana yaalaa keenyaa. Yeroo baay'ee namoonni tokko gar malee yaalamanii qoricha gar malee fudhatanii rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Brain damage. Brain damage jechuun rakkoo sammuu namaa jeeqamu adagaadhaan ta'uu danda'a, kufanii ta'uu danda'a, waan adda addaatiin jechuudha. Dhiphinaan ta'u. Exposure to environmental stimuli. Wantoonni naannoo keenya jiran keemikaalonni faabrikaa keessaa ba'an, keemikaalonni qoricha keessaa ba'an adda addaa sanaaf yoo saaxila baane exposure jechuun saaxila ba'u jechuudha. Sunillee gara biological causes nu geessu. Hormonal imbalances. Hormooniin qaama keenya keessa jiran akka nuyi waan adda addaa goonuuf kan nu kakaasan hormonooleen adda addaa yoo madaalliin isaanii yookiis baalaansiin isaanii wal dhabe imbaalaansed yoo ta'ani ammas biological cause jedhu. Kanaaf adda baafachuu qabdu. Biological causein genetic inheritance haadhaaf abbaarraa kan fudhannu jiiniidhaan, medical condition seenaa mana yaalaa yookiis hikimnaa keenya, brain damage rakkoo balaa sammuu namaarra gahu, exposure to environmental stimulus rakkoo naannoo keenya jiruuf saaxila bahu, keemikaala naannoo keenya jiraniif naannoo environment keenya jiraniif saaxila bahu, hormonal imbalance hormoonii qaama keenya keessa jiran madaallii wal dhabuun isaanii gara rakkoo psychological disorderiitti kan nu geessan biological perspective gama kallattii qaama bioloojiitiin kan ilaalamu jechuudha. Iddoo kanatti gaanii kan isin argaa jirtanii synaptic gap jedha kuni akkuma ilaalaa jirtan maanni waa'ee dopaaminii amma isinitti himedha. Dopaamin normally crosses the synapses between two neurons activating the second cell. Na dopaaminiin inceeti ishee kan argaa jirtu ishee kana jechuudha. Dopaaminiin kuni isaan kuni seelii tokkorraa gara seelii tokkotti darbu jechuudha. Hin sochoosu jechuudha. Argitaniiti yoo ta'e hin seenu, hin dhiibu, hin sochoosu. Then psychotic drugs bind to the same receptor sites as dopamine does, blocking action. Isaan warri kaan immoo antii kan ta'an immoo faallaa kanaa kan ta'an immoo synaptic vessel. Isaan immoo maal ta'u in itti socho'u. Antipsychotic drugs bind the same receptor sites as dopamine does. Isaan kun antipsychotic drugs.
saayikootik antisaayikootik faallaa qoricha saayikootikiidha jechuudha yookiin warra nama kakaasan kana jechuudha. Akkuma kana bind to the same receptor site as dopamine that akkuma dopaaminii kana dhaqanii receptor jechuun simattuu jechuudha. Dhaqanii maal godhu jechuudha? Look at this antipsychotic drug jedha isheen kun jechuudha. Isheen asirratti argaa jirtan kuni post synaptic dendrayiniidha. Dendrayinii jechuun kan nerviin keessa deemudha. Receptor site dopamine jechuudha. Amma argaa jirtan kana synaptic vessels keessa presynaptic axon terminal iddoo kana dhufanii harka bitaarraa gara harka mirgaatti yeroo isaan darbuuf jedhanii antipsychotic draagiin kun dhuftee maal goote jechuudha? Karratti cufuudhaaf yaalte jechuudha. Karratti cufuudhaaf yaalti. Egaan isaan kun immoo in people suffering from schizophrenia a reduction in dopamine activity can quit a person's agitation and psychotic symptoms. Dopaminiin baay'ee ol ka'ee gaafa nervii tokkorraa isa tokkotti cehu rakkoo schizophrenia jenne sana waan raanfachuu waa yaadachuu dadhabuu kana waan uumuu fi dopamiin activity kana yoo reduusii goone rakkoon kun namoota waan raanfatanii kanarraa furamuu danda'a jechuudha. Nama ilaalle kun biological jechuudha. Kabiraan psychological perspectiveidha. Kutaa isa taanutti immoo psychological perspective ilaalla. Akkasumatti baay'inatti galatoomaa kun kutaa lamaffaa chapter 7dha jechuudha. Walumaa galatti dudduuba deebinee yoo ilaalle chapterii kana keessatti maalidha kan nu ilaalle tokko psychological disorder jechuun maal jechuu akka ta'e nam tokko psychological disorder qaba jechuudhaaf kiraateriyaa yookiin ulaagaalee sadii akka guutuu qabu. Isaanis tokkoffaan abnormality, lammaffaa maladaptiveness, sadaffaan personal distress akka ta'e. Abnormality jechuun kontekstii siyaasaarraa haalduree siyaasaa keessaa adda kan ta'e amala hawaasa tokko keessatti beekamu irraa adda kan ta'e tokko agarsiisu. Lammaffaan maladaptivenessiidha. Maladaptivenessiin immoo amala haaraa tokkotti hawaasa haaraa tokko fudhachuu dadhabuu, wal baruu dadhabuu. Kun immoo maal uuma namarratti hojiin guyyaa irratti hojjennu irratti dhiibbaa guddaa uumuudhaan booda nu hambisuu akka danda'u. Sadaffaan personal distressidha. Personal distressiin kun rakkoo abnormaalitiitiif maladaptiveness irraa kan keessa dhufuu danda'a. Rakkoo kan biraarraa kan keessa dhufuu danda'a. Kun jechuun maal jechuudha? Namni tokko dhuunfaatti sodaa guddaa keessa galu, dhiphina guddaa keessa galu, cinqama guddaa keessa dhiphina guddaa keessa galee hojii hojjechuu dadhabu jechuudha. Kanaaf yoo kana jira ta'e abnormality, maladaptiveness and personal distressiin jiru taanaan egaan isaan kun maal agarsiisu jechuudha? Walumaa galatti personal psychological disorder rakkoo xiinsammuu agarsiisuu danda'u jechuudha. Psychological disorder jechuun maal jechuu akka ta'e dubbanneerra. Maqaan isaallee maqaa adda addaa akka qabu mental illness, mental health disorder akka jedhamuu danda'u. Kana jechuun immoo rakkoo fayyaa sammuu mental health disorder akka ta'e inni kun immoo maal affecti godha? Thinkingii keenya, mental process akkuma kana behaviorii keenya, amala keenya keessatti waan nu yaadnutu alaa mul'ata waan ta'eef lamaan irratti dhiibbaa fudhachuudha. Akkuma silas nitti mee Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder DSM-4 American Psychiatric Association kan ba'e safartuun rakkoo sammuudha. Yookiis xiinsammuu kan taate akkamittiin itu psychological disorder yookiis rakkoo sammuu define godhu yookiis lafa ka'a jennee yoo kaafne amalaaf sammuu keessatti significantly clinically yookiis safartuu hakimaatiin kilinikaalee jechuun wanta safaramee yookiis ilaalamee yookiis sakatta'amee bira ga'amuu danda'u karaa saayinsaawaa ta'een jechuudha. Significantly jechuun immoo sadarkaa average yookiis giddugaleessummaarra ol darbee dhiibbaa guddaa uumuu kan danda'u jechuudha. So clinically significant behavior and psychological syndrome rakkoo yookiis patternii yookiis toora rakkoo sammuutiif amalaa signifikantii ta'e tokko kan agarsiisuu fi inni kun immoo nama sanarratti dhiibbaa kan uumu yoo ta'e dhiibbaan kun immoo gara kamitti kan geessu? Gara disabilitytti waa hojjechuu dadhabuutti, gara rakkoo yookiin sodaa du'aatti, akkuma kana gara peeniitti, gara dhukkubbiitti, akkuma kana immoo gara
firiidemii dhabuu yookiis rakka hojjetanii qabamutti kan geessu yoo ta'e kun saayikoloojikaal disoorderidha jechuudha. Caljannee lafaa kaanee nama tokkoon saayikoloojikaal disoorderii qabna jechuu hin dandeenyu. Kan nuyi gochuu qabnu DSM istaandardiidhaanii sadarkaa kamirra jira jennee isa kanaan safaruun nurra jira jechuudha. So DSM jechuun ruulii yookiis kiraayiteriyaa ulaagaalee adda ba'amanii kaa'amanii sadarkaan rakkoo sammuu nama tokkoo maalirra kan jiru kan agarsiisu American Psychiatric Association PAP'dhaan kan jiru jechuudha. Akkuma beekamu American Psychological Association jira. APA'n beekamaadha. Wantoota saayikooloojii irratti hojjetaman hundumaa kan safaru istaandardii addunyaa kanaa qabatee kan jiru APA'dha. American Psychological Association jechuudha. Fakkeenyaaf namni riisarchii hojjetu akka APA istaandardii jedhame APA istaandardiin riisarchiin ta'u akkamitti akka hojjetamuu qabu, akkamitti barreeffamuu akka qabu, akkamitti riippoortii ta'uu qabu kan lafa kaa'u jechuudha. Akkuma kana immoo PAPA'n kun immoo APA'n kun immoo American Psychiatric Association kan jedhu inni kun immoo dhimma sammuu irratti kan hojjetu jechuudha. Koozii isaa ilaalleerra namoonni durii kooziin isaa seexana jedhu kanarraan kan ka'e trephination sammuu namaa huranii hafuura baafna kan jedhan jiru. Akkuma kanamu exorcism hafuura hamaa abbaa amantii ta'anii baasu jechuudha. Haa ta'uti adeemsi saayinsawaa ta'e akkamitti dhufe kan jedhuuf immoo bara Giriikii fa'aa bara Roomaa fa'aa akka jalqabe falaasfoonni warra Giriikii waan kana irratti hojjechaa akka turan namichi Hippokreet jedhamu bara 460 hanga 373 dhaloota Kiristoos duraa kaasee kan ture maal jedhee rakkoon xiinsammuudhaa kan uumamu akaakuun dhangala'aa sammuu keenya keessa jiran afurtu jiru. Isaanis black bile, yellow bile, flame and blood kan jedhamedha. Isaan kun baalaansiin isaanii yookiis madaalliin isaanii wal dhabe inni tokko yoo garmalee baay'ate rakkoo kana rakkoo maraatummaa uumuu danda'a. Achumaan gara koozii yookiis gara burqaa yookiis sababa kan ta'an maalidha jennee kaane perspeektiividhaan gaafa laallu tokkoffaan kan saayinsawaa ta'e jechuudha. Baayoloojikaal perspeektiivii akka ta'e baayoloojikaal perspeektiiv kan jennu kuni qaama keenyaan wal qabatee dhaloota keenyaan wal qabatee kan deemu isaan kun immoo niirootiraansmiiter keemikaaliin sammuu keenya keessa jiran yoo baay'atan yoo daangeffaman rakkoo uumuu akka danda'an kan akka dooppaaminii fa'aa dhufanii dhukkuba shizofreeniyaa dhukkuba sammuun namaa tasgabbaa'uu dadhabuu waa irraanfachuu kan uumuu akka danda'an dhukkubni kun baay'ee beekamaadha biyya Ameerikaa keessatti jechuudha. Biological causing kan biraan maal kan ofii qabata genetic inheritance haalaan kan dhufuu danda'u jechuudha maatiirra. Medical conditions seenaa hakiimaa qabnu yookiis seenaa mana yaalaa jechuudha. Qoricha baay'ee fudhachuudhaan diraagii adda addaa fudhachuudhaan uumuu danda'a. Brain damage kunis qaamumadha waan ta'eef rakkoo balaa sammuu namaarra ga'u balaa konkolaataa ta'uu danda'a, rukuttaa ta'uu danda'a, nama loluu ta'uu danda'a. Exposure to environmental stimuli akkuma kana immoo kakaastuu hawaasa keessa jiraniif saaxila ba'u jechuudha. Keemikaala adda addaa ta'uu danda'a, bakka lolaa jiraachuu ta'uu danda'a, sodaa adda addaa keessa galuu danda'a. Hormonaal imbalance hormooniin qaama keenya keessa jiru kun yoo baalaansii isaa gadhiise rakkoo kana uumuu danda'a jennee kaasneerra. Innaa waa'ee niirootiraansmiiteriidha. Seelii tokkorraa akka garas tokkootti akka darbu doopaaminiin yeroo hundumaa seelii tokkorraa gara tokkootti darbeetu akka namni kaka'u godha jenneerra. Inni kun egaa dhimma niirootiraansmiiter keemikaalii kan ilaallatudha. Achi keessaa tokko doopaaminii jenneerra. Doopaaminii jechuun namoonni gaafa baay'ee kaka'uu barbaadan gammaduu barbaadan diraagii adda addaa jimaas ta'uu danda'a. Maashinii waan adda addaa gaanjaa maal kan jedhan kana fudhatanii namoonni akka sammuun isaanii garmalee aktiveetir ta'uu kan isaan ittiin godhan ta'u. Kana jechuudha kan inni ta'u gaanii doopaaminiin olii gadi deemuudhaan aktiveetir ta'uudhaan akka namni garmalee kaka'u gochuu yommuu godhu garuu achi keessatti antisaayikootik diraag kan jedhaman kan biroon immoo kan adeemsa doopaaminii kanaa bilookii godhan kan jiran maaliif namni doopaaminiin garmalee keessa deddeebi'u yoo jiraate rakkoo sila jenne sanaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Kan akka shizofreeniyaa kanaa jechuudha. Isa kana hambisuudhaaf adeemsa doopaamiin
niirootiraansmiitar keemikaalii kana hir'isuutu barbaachisaadha jechuudha. So namoota rakkoo akkasii qaban kanaan furuu dandeenyadha. Egaa kana fakkaatu perspektiiviin ittaanu paartii lammaffaa irratti ilaalla. Inni ittaanu saayikooloojikaal perspektiiviidhaan jira. Saayikoodaayiinaamik tiyoorii of abnormaalitiin maal jedha? Behavioral tiyoorii of abnormaalitiin maal jedha? Kun waa'ee conscious, subconscious, preconscious isaan kun maal jechuu akka isaan ta'anii yeroo lammaffaatu humanistic theory of abnormality akka humanistic theory jedhutti abnormalitiin maalidha? Disorderiin sammuu eessarraa dhufa jennee ilaaluu dandeenya. Rakkoo sabummaa, rakkoo namummaa, gargaarsa dhabuu, rakkoo dandeettiin namaa daangeffamuu, rakkoon ilaalcha ofii qabaachuu, cognitive theory of abnormalitiin waa'ee abnormaliitiidha maal jedha? Waa'ee cognitive jechuun beekumsadha, yaaduudha. Sanaa wal qabatee akkamitti koozii ta'uu danda'a jedhu kutaa lammaffaa irratti ilaalla. Tiyooroonni adda addaa kan biraan kan anzaayitiidhaaf disoorderii koozii gochuu yookiis uumuu danda'a maal fa'idha jennee ni ilaalla. Humanistic existential theory kan jedhamu jira. Inni kun unrealistic self image conflicts with true self ilaalcha nuyi ofii qabnuu fi ilaalcha keenya isa dhugaa gidduu garaagarummaan gaafa jiru real selfiidhaa fi ideal selfii gidduu gaafa rakkoon jiru gaafa wal caaluun jiru kun rakkoo sammuu akka nu geessuu danda'u kan agarsiisudha. Social cultural perspectives hawaasummaaf aadaan biraan qabnee gaafa ilaallu akkamitti namni rakkoo xiinsammuutiif saaxilamuu danda'a jennee yoo fudhanne fakkeenyaaf namoonni gaa'ela isaanii keessatti rakkoon isaa gaafa mul'atu akkuma kana hawaasa wajjin nagaan jiraachuu gaafa dadhaban intimate relationship walitti dhufeenya walitti maxxane gaarii ta'e dhabuun isaan kun rakkoo kana fiduu danda'u. Social conditions rakkoon akka hawaasaatti jiru kan akka beelaa, kan akka hiyyummaa, kan akka baay'ina uummataa isaan kun homelessness, poverty, overcrowding baay'ina uummataa jechuudha. Garmalee baay'achuu jechuudha. Stressful living conditions jireenya fakkeenyaaf dhiphinaan guute naannoo lolaa keessa jiraachuu, sodaa keessa galuu jechuudha. Family factors rakkoo maatii keessa jiran adda addaa fakkeenyaaf namoonni immature parents kan jiru utuu sammuudhaan qaamaan qabeenyaan bishaatiin kan gaa'elatti galanii sana booda rakkoo xiinsammuutiif ofii isaanis maatii isaanis kan saaxilanii even isaan mataan isaanii rakkoo sammuu kan qabanii maatiin kan wal lolan abiyuus kan wal godhan kan wal miidhan criminal maatiin yakkamoo kan ta'an mana hidhaatti kan galan poor child discipline akkaataatti daa'ima guddisan wallaaluu dhabuun problems in extended relationships fakkeenyaaf abbaa manaa fi haadha manaa biraa abbaa manaa kan biraa wajjin extend godhanii relationship isaanii walii wajjin jiraachuun gaa'ela diiguu danda'a. Political or social unrest rakkoon siyaasaa, rakkoon hawaasummaa, hawaasa nagaa dhabuun discrimination towards one social group societiin keenya tokko hawaasa keenya tokko yoo hin dhiibama ta'e social labeling yoo maqaan itti kennama ta'e isaan kun warra akkasiiti jedhama yoo ta'e immoo qaama warra sanaa yoo taane rakkoo psychosocial perspective irra ga'uu danda'udha. Types of psychological disorders maal fa'idha isa jedhus ni ilaalla jechuudha. Isaan kun taayipii adda addaa jiraachuu danda'u. Akka DSM selesniin jedhee jechuun DSM jechuun diagnostic statistical manual for psychological mental disorder forini akkamittiin akka psychological disorder hiree jiru anxiety disorder kan jiru jira. Akkana jechuun sodaa garmalee jechuudha. Somatoform disorder jechuudha. Inni kun immoo rakkoo qaamaa kan cal jedhanii qaama koo asiin dhukkuba jedhu kooziin isaa garuu hin beekamu na waraana jedhu yookiin vaayirasiin hin jirtu yookiin baakteeriyaan hin jirtu yookiin dhiigiin jiru maal hin jiru kun somatoform disorder jedhama. Cal jedhanii sammuu keessatti uumamanii dhukkuba jechuudha. Mood affective disorder jedhama. Kun immoo yeroo garmalee miira guddaa tokkoon dhuunfatamnu jechuudha. Emotional extreme dissociative disorder inni kun immoo disturbance yookiis jeeqama yookiis jijjiirama sammuu keenya keessatti dhufu yeroo baay'ee cal jedhama sammuu keenya kun olii gadi ta'ee waan tokko irratti fookasii gochuu gaafa dadhabu. Personality disorder jechuun when normal traits become extreme amalli keenya dhaabbataan tokko garmalee gaafa caafiitti deemu fakkeenyaaf namni nama loluu jaallatu yeroo hundumaa nama lola yoo ta'e hangar kan qabatu waan xiqqoo irratti nama fixa yoo ta'e
kun extreme disorder jechuudha. Personality disorder jedhamu jechuun rakkoodhuma eenyummaa isa dhaabbata jechuudha. Schizophrenia kun baay'ee rakkoo sammuu isa olaanaadha. Psychological disorderidha. Hallucination, delusion, grossly impaired social hallucination jechuun cal jedhanii waan hin jirre tokko uumanii abaluun aariyaa jira jedhanii utuu namni sana abaluu waa'ee kwaasaa jira ranaa ishee ajjeefne jechaa jiru ani yaadu delusion jechuudha. Delusion qiyyaza jechuudha. Cal jedhanii sammuu keessatti uumanii sodaachuu jechuudha. Grossly impaired social disorder jechuudha. Kanaaf isaan kun ja'a jechuudha isaanii. Akkuma kana mood disorderiin jira. Mood disorderiin maal akka ta'es ni ilaalla isattaanu keessatti. Depression ni jira. Depression immoo akaakuu adda addaa akka qabu asitti argaa jirtu. Anxiety disorderii akka jiranii hin argina jechuudha. Anxiety disorderiin panic disorder, agoraphobia fakkeenyaaf agoraphobia jechuun hawaasa baay'ee tokkotti sodaachuu namni tokko cal jedhee nama 10 dura dhaabachuu dadhaba nama lafanii baay'ee sodaatti dhaga'ama jechuudha. Panic disorder kan jedhamu immoo cal jedheedhuma namni tokko naasuu guddaa keessa galu utuma hin beekin lapheensaa kun gar malee rukutu jechuudha. Cal jedheedhuma wanti sodaachistu hin jiraatin sodaa cimaa keessa galee panic attack keessa galu gaafa galu jechuudha. Waan akkasii kun gara heart attackitti illee geessuu danda'a jechuudha. Na kufuuluu danda'a. Cal jedhee lafaa kennaa jechuudha. Kunis rakkoo jira. Rakkoon ofirratti hin barre jiraachuu danda'a. Wanti inni sodaatu garuu wanti inni hin beekne tokko sammuu isaa keessa gadi fagoo keessa jiraachuu danda'a jechuudha. Specific or simple phobia and social phobia. Waanuma tokko fattee sodaachuu, wantoota sodaachuu, waan adda addaa jechuudha. Obsessive compulsive disorder OCD. Inni kunis ni jira. Inni kun immoo obsession jechuudha. Obsession jechuun waan tokkotti garmalee gaggaboo jechuudha. Na compulsion jechuun immoo obsession sana gaggaba sana hir'isuudhaaf gochan jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko garmalee harka isaanii dhiqatu. And most people think compulsive hand washers or people with an intensive fear of dirt or of being infected. Garmalee qabamu xiqqoo sodaatanii sodaa garmalee dhiqachuu. Obsessive kun amma OCD dha jechuudha. Obsessive compulsive disorder jechuudha. Obsessive jechuun waan tokkotti gaggabuudha. Compulsive jechuun immoo sana hir'isuudhaaf osoo jechuudha. Fakkeenyaaf wanti nuti gaggabnu maani dhukkuba sodaachuutti gaggabaa irraa dhukkuba sana sodaa sana hir'isuudhaaf immoo garmalee keenya dhiqannaa sun immoo compulsive part jedhama jechuudha. Post traumatic stress disorder kun immoo rakkoo guddaan balaa guddaan erga ga'ee booda kan akka lolaa kan akka balaa uumamaa natural disaster kan akka major accidents kan akka balaa konkolaataa kun erga namarra ga'een booda namni naasuu garmalee na'uurraan kan ka'e post erga darbe jechuudhaan booda dhukkubsachuu jechuudha. Trauma jechuun waan nama sodaachisu jechuudha. Rakkoo sodaa keessa galuu rakkoo cinqamaa post traumatic disorder PTSD inni kun baay'ee koomoniidha biyyuma keenya keessatti. Fakkeenyaaf amma biyyatti lolli gaggeeffame keessatti post traumatic disorderiidhaaf saaxila ba'uu danda'u ijoolleen. Fakkeenyaaf ijoolleen abbaan fuula isaa duratti ajjeefamte haati fuula isaa duratti daffaramte. Isaan kun post traumatic disorderiidhaaf akka isaan saaxila ba'an waan beekamuuf sochiin adda addaa godhamaa jira. Lola biyya keenya kaabaa keessatti ta'e, dhiya keessatti ta'e, kibba keessatti ta'e irraan kan ka'e namoonni baay'een PTSDdhaaf saaxilamuu danda'u. Waggaa kun immoo kan nama ajaa'ibu waggoota hedduu booda fa'aa mul'ata jechuudha. Itti fufaa jechuudha. Kanaaf saayikoloojistootaaf hojii baay'een uumamaa jira gaani qophaa'aa namoota gargaaruudhaaf. Generalized anxiety disorderiinis ni jira. Yommuu namoonni extremely sodaa guddaa keessa galan jechuudha. Waanuma hundumaatiif jireenya isaatiif yeroo sodaatan jechuudha. Waan tokko qofa miti waanuma hundumaa yeroo biyya jijjiirratan yeroo gadi ba'an yeroo argan kun general jechuudha. General anxiety disorder jedhama. Personality disorderiin ni jira. Personality disorder kan jedhamu kun immoo cal jedhanii yaada gogaa jijjiirame tokko qabaachuu. Rigid and unhealthy pattern of thinking, functioning and behaving. Cal jedhanii immoo jijjiiramuu dadhabu. Utuma wantichi akka inni sirrii hin taane beekanii waan tokko dalga amanuu, dalga yaaduu, dalga hojjechuu.
maaliif personality kan jedhamu baay'ee way wanta salphaatti jedhamuu dandeenya. Eenyummaa namaa namummaa namaa jechuudha. Kanaaf personality disorder jedhama jechuudha. Kanaaf personality disorder jechuun rakkoo sammuu kan hin jijjiiramne riijidii ta'anii waan tokkotti garmalee goggoganii ofirraa fooyyessuu dadhaban jechuudha. Namni garmalee fakkeenyaaf dhugaatii jaallatu dhiisuu hin dandeenye. Namni garmalee fakkeenyaaf araada qabu dhiisuu hin dandeenye. Keessa ba'ee sanarraan kan ka'e waan biraa keessa kan galu. Fakkeenyaaf amala sexual intercourse garmalee jaallattu dhiisuu kan hin dandeenye kun disoorderiidha jechuudha. Rakkoodha jechuudha. Rakkoo eenyummaati jechuudha. Innaa isaan kun interventionii guddaa barbaadu. A person with a personality disorder has trouble perceiving and relating to situations and people. Namoota wajjin haala hojii walii galuu irratti baay'ee rakkata. Namoonni akkasii kun enduring pattern of thinking, feeling and behaving yaadni isaanii, miirri isaanii, amalli isaanii significant haala ta'een haala baay'ee guddaa ta'een namoota kan biraarraa aadaa namootaarraa persons culture and results irraa adda ta'urraan kan ka'e negative consequence rakkoo negatiivii ta'e rakkoo miidhaa qabu kan nama geessu amala qaba namoota qaban jechuudha. Kanaafi amala dhaabbataa ta'e amala rakkoo dhaabbataa ta'e jechuudha. Enduring pattern of thinking ilaalcha jijjiiramuu hin dandeenye gocha jijjiiramuu hin dandeenye namaa wajjin kan walitti nama buusu kuni personality disorder jedhama jechuudha. And this pattern must be long lasting. Long lasting ta'uu dheerachuu qaba jechuudha. Personality disorder jechuudha. Waan torban tokko waan waggaa tokko waan ji'a tokko osoo hin taane yeroo dheeraadhaaf kan namarra ture rakkina ta'e namarratti beekamudha jechuudha. Personality maaliif unique characteristics jedhama waan ta'eef. And there are around 9 types akaakuun isaanii gara 9tu jiru. Isaanis fakkeenyaaf paranoid. Paranoid includes a pattern of distrust and suspicious. Paranoid jechuun calca'ee nama shakku. Anaaf namni jaalala gaarii hin qabu shakku jechuudha. Kan biraan schizoid pattern of detachment from social norms and a restriction of emotions. Pattern of detachment from social norms kun immoo schizoid jechuun hawaasarraa adda kan ta'e yeroo baay'ee miira ofii immoo kan daangessan jechuudha. Fakkeenyaaf namatti sinaasaanii yoo namatti haasaan waan jecha gaarii namaan jedhanii namaa waliin galanii hawaasa wajjin jiraatanii hawaasatti makamanii qofaatti ba'anii wanta hawaasarraa adda ta'e tokko ta'anii yoo kun shizoo jedhama. Sadaffaan schizotypal jedhama. Pattern of discomfort in close relationship and eccentric thoughts and behaviors. Kun immoo rakkoo discomfort ta'uudha. Eenyu wajjiniin namoota wajjin walitti dhufeenya close relationship walitti dhufeenya dhiyoo namoota wajjin uumuu irratti rakkoo qabaachuu. Kanarraan kan ka'e yaada dadhabaadhaa fi amala dadhabaa qabaachuu jechuudha. Kun maal jedhama? Schizotypal personality disorder jedhama. Paranoid personality disorder kan jennu calje'anii waan nama hundumaa shakku, nama hundumaa sodaachuu. Schizoid personality disorder kan jennu hawaasa normii hawaasaa aadaa hawaasaarraa adda of godhanii miira ofii immoo garmalee daangessu jechuudha. Schizotypal personality disorder kan jennu immoo namoota wajjin walitti dhufeenya uumuu dadhabuu yookiin immoo walitti dhufeenya keenya keessatti yeroo hundumaa dhiiras ta'u dubartiis paaternii baay'ee nama toora kan hin qabne kan jeeqamu jechuudha. Antisocial kuni faallaa hawaasaa kan deemu fakkeenyaaf lacks a consequence of superego including violation of these rights and the failure to feel empathy, selfish of jaallataa ta'u, selfishii ta'u kun faallaa hawaasaa anti jechuun faallaa antisocial personality disorder jedhama. Borderline personality disorder kun immoo pattern of instability in personal relationships including frequent bouts of clinginess and affection and anger and resentment often cycling between these two extremes rapidly. Borderline jechuun daangaatti kan dhiyaate personality disorder rakkoo eenyummaa rakkoo dhukkuba eenyummaa sammuu kan ta'e fakkeenyaaf namoota wajjin walitti dhufeenya gaarii kan hin qabne instable kan ta'e har'as hin dubbise
torban tokko isin dubbise ji'a tokko isin dubbise torban tokko kan isin cufu jechuudha. Hamma kuni borderline jechuudha. Aarii keessa galu, resentment, jibba keessa galu nama baay'ee ofumaa komanna malee namoonni abaluu gadheedhaan garuu rakkinaan bar dhukkuba keessa jira. Nama akkasii borderline personality disorder keessa jiraachuu danda'a. And histrionic pattern of excessive emotional behavior and attention seeking. Histrionic personality disorder jechuun miira garmalee ba'e namoonni tokko tokko baay'ee attentionii barbaachaaf jecha garmalee haasa'u, garmalee iyyuu, garmalee utaalu kuni attention seeker jedhama jechuudha. Akkana jechuun jechuudha. Akka namni isaan ilaalu, akka namni waa'ee isaanii yaadu, akka namni isaan jaju garmalee kan barbaadan histrionic personality disorder. Narcissistic personality disorder kuni pattern of grandiosity, exaggerated self-worth and a need for admiration. Kun amman rakkoo namoota baay'eeti. Mootonni tokko tokko narcissistic personality disorder qabaachuu danda'u. Geggeessitoonni biyyaa, geggeessitoonni dhaabbataa, geggeessitoonni hawaasaa akkana jechuun garmalee jaallatamuu kan barbaadan jechuudha. Exaggerated kan ta'e. Avoidant personality disorder pattern of feeling of social inadequacies, low self-esteem and hypersensitivity to criticism. Kun immoo maanni miira gadaantummaa hawaasa keessatti qabaachuu. Ani namoota kanaa gadi jedhanii garmalee of yaadu. Low self-esteem. Gatiin ofiif kennan xiqqaachuu. Hypersensitivity to criticism. Waan namni yoo isaan ceepha'e waan san ceephaman sanatti garmalee qabamu sensitivity ta'u. Inni kun avoidant personality disorder. Kanarraan kan kee maaltu hojjechaa jiru kun hawaasa ni baqatu, dogoggora ni baqatu, of tuffatu jechuudha. Kun avoidant personality disorder. Obsessive compulsive personality disorder kun silas kaafneerra pattern of obsessive cleanliness, perfectionist and control. Kun obsessive compulsive personality disorder garmalee dhiqachuu, garmalee qulqullummaa of eeggachuu, baay'ee obsessive cleanliness jechuun bakka gaggabuu sodaachuu. Namni tokko argatanitti yoo ta'e uffata isaatti waan xiqqoo yoo ba'e fiigee manatti deebi'e. Kopheetti maalitti dhiqannaa isaanii maal isaanii kun amma disorderiidha. Disorderiidha garmalee dhiqachuu jechuudha. Perfect ta'uu yaalu guutummaan guututti guutuu ta'uu yaalu jechuudha. Namni perfectiin hin jiru. Control waan hundumaa control gochuudhaaf yaalu. Hin danda'amu waan hin danda'amne yaalu jechuudha. Kun isaan kun salgan egaan akaakuu personality disorderii jechuudha. Kanaaf nu ga'a treatment technique yeroo biraa ilaallaa. Galatooma, bonanza, wisdom, share godhaa, like godhaa, comment godhaa. Isinin jaalladha. Ana saayiba keessan assistant professor Abbayyaa Daggafaa Tarfaasaa Raaree Mootii.